Maricha fashalsuun dura murtaa'uusaa wayita mariin deemaa turretti dibbee waraanaa tumamuu agar Taayyee Danda'a. Waraana waggoota 5 darbaniif Oromiyaa goolaa jiruuf furmaata laachuuf kaayyeeffamee mariin araaraa mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu torbaan lamaan darbaniif Taanzaaniyaatti geggeeffamaa ture waliigaltee malee xumuramuu qaamoleen lamaan ibsa adda addaa kaleessa galgala wal duraa duubaa baasaniin beeksisaniiru. Mariin araaraa rakkoo nageenyaa fi dararaa uummata Oromoo ni hambisa jedhamee uummata bal'aa biratti abdiidhaan eeggamaa ture kun fashalaa'uu dhaga'amuu hordofee aangaa'ota mootummaa dabalatee hawaasni hedduu miira gaddaa itti dhaga'ame ibsachaa jira. Deetaan ministeera nageenyaa Itoophiyaa obbo Taayyee Danda'a fashalaa'uu marii kanaa ilaalchisee barreeffama fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansaniin gadduu ibsaniiru. Fashalaa'uu marii araaraa kanaa gadadoo keessa turame itti hafuufuu jechuudhas jedhan. Deemsi araaraa fashalaa'uu isaa dhageenyee baay'ee nama gaddisiisa. Sabni ganna shanguutuu gadadoo hamaa keessa ture guyyuu ajjeefamaa, guyyuu hidhamaa, dhaanamaa, guyyuu qabamee saamamaa boo'ichii fi iyyisaa hin dhaga'amu, buqqaatii fi madaan isaa hin mul'atu. Marii Daarissalaamitti geggeeffamaa ture waan duraan bade deebisuuf baatullee badii biraa ittisuuf furmaata guddaa ture. Fashalaa'uun isaa sabaaf gadda guddaadha. Gadadoo keessa turame itti hafuufu jechuudha jedhan. Itti dabaluun mariin abdiin eeggamaa ture fashaluu irratti qaamni faayidaa ofiisaaf jecha shira hojjetee saba afaan tokkoo afaan taasise akka jiru himan. Amma sabni wal gaafachuu qaba. Marii abdiin eeggamaa ture maaliif fashalaa'e? Kanarraa fayyadamaan eenyu? Dirahoo maaltu obboleewwan waliin qabsooftee mooyaatti adda qoodee wal nyaachise? Maaltu saba afaan tokkoo afaan taasise? Maaltu tokkummaa keenya laaffise? Maaltu obboleeyyan ollaatiin wal nu dhabsiise jedhu obbo Taayyeen barreeffama isaanii irratti. Shirri jiraachuu shakkii hin qabu kan jedhan obbo Taayyeen eenyummaa abbaa shiraa kanarratti waan ifa gale fakkaata jedhu. Wayita mariin deemaa turetti dibbee waraanaa tumuun tolaaf hin turre. Waraana ganna shanguutuu hin dhumin gaafa mariin eegalu fixuuf dhaadatuun fayyummaa hin turre. Maricha fashalsuu fi gadadoo sabaa dheeressuun dur murtaa'uu yoo san agarre jedhan. Kana malees obbo Taayyeen mariin fashale jechuun dubbii laayyoo miti. Warra hiree sabaa nyaachuuf cidha. Warra sabaaf dhukkubsatuuf garuu gadda hadhaayaadha. Amma dubbiin ilaallatu gahuu hin oolu jedhan. Akka maddeen dippiloomaasii kaleessa himanitti gamoonni lamaan dhimmoota barbaachisoo irratti wal dhabdee wixatarraa eegalee gidduu isaanii cimee ture furuu hin dandeenye. Gama waraana bilisummaa Oromoo gaafii bulchiinsaa hunda hammaatee fi paartilee siyaasaa Oromiyaa hundaa hirmaachisu dabalatee jijjiirama bulchiinsaa guddaa irratti mari'achuuf yaada dhiyeessee ture. Gama mootummaan ammoo sirreeffama WBO irratti taasifamu qofa irratti xiyyeeffachuu isaa maddeen dabalataa ibsaniiru. Garuu mootummaan ibsa isaatiin gaafii dhugoomuu hin dandeenye gaafatan jechuun marii waliigaltee malee xumuramuuf WBO gaafatama godheera. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa gama isaatiin baaseen mariin marsaa lammaffaa waliigaltee malee xumuramuu mirkaneessuun mootummaan Itoophiyaa hoggansa WBOf jalatti makuu qofa malee rakkoolee bu'uuraa qormaata nageenyaa fi siyaasa biyya kanaa furuuf fedhii hin qabu jechuun komate. Ibsa kaleessa galgala baaseen WBO'n marii marsaa kanaa keessatti hoggansa isaa olaanaa hirmaachiseera. Gaafilee ijoo uummata keenyaa furuuf daandii saaquun WBO'n yaada hundaa qabatee Oromiyaatti jijjiirama hiika qabeessa ta'e fiduuf Zaanzibaar irraa kaasee hanga Daarissalaamitti dhiyaatee mari'ateera jedhe. Mootummaan Itoophiyaa adeemsa sirrii hordofuu dhabuu isaarraa kan ka'e carraan seena qabeessaa ta'e kun fashalaa'eeras jedhe. WBO fi mootummaan rakkoo hiikuuf kutannoodhaan akka mari'atan IGAD gaafate. Barreessaan abbaa taayitaa misooma mootummoota gidduu Warqinaa Gabayyoo ibsa baaseen rakkoon siyaas-dinagdee uummata Oromoo dararaa jiru dhabamsiisuuf mootummaa fi WBO'n waliigaltee irra gahuudhaaf kutannoodhaan akka mari'atan gaafateera. IGAD ibsa baasee kanaan marii nageenyaa geggeeffamaa ture taajjabaa ta'ee hirmaachuu eeruun qaamoleen lamaan wal dhabdee siyaasaa jiru hiikuun naannichatti nagaa buusuuf marii qofatti cichuun murteessaa ta'us ibseera. Marii marsaa biraa jalqabsiisuuf IGAD eeyyamamaa ta'uu Warqinaan ibsuun qaamolee lamaaniif gargaarsa barbaachisaa kan taasisu ta'uu eereera. Yeroo mariin geggeeffamutti qormaannii fi walxaxiinsi jiraachuun waan maluuf qaamoleen lamaan nagaa buusuuf akka mari'atan gaafachuun qaamoleen maricha mijeessan kan akka mootummaa Ameerikaa, Noorwee fi Taanzaaniyaa galateeffateera. Dantaa uummataatiif jecha qaamoleen lamaan marii nageenyaatti akka cichan barreessaan olaanaan ni gaafata jedhe. Marii WBO fi mootummaa gidduutti bana Taanzaaniyaa torbaanotaaf taasifamaa ture waliigaltee waraanaa dhaabuu osoo hin gahin gargar bahuun ni yaadatama.